Hello guys, baga nagaan gara YouTube channel kiyya dhuftan jecha arras mata duree adda tokko isiniif qabadee dhufeera. Mata dureen arraa ammoo how to upload on TikTok kan jiru ilaalla. Yookaan ammoo akkamitti TikTok irratti viidiyoo karaa sirrii ta'een akkamitti akka ol baafnu ilaalla. Viidiyoo kana haga dhumaa daawwachuun akka na hojii turtan afeera. Osoo viidicha keenyatti hin dabrin ammoo warreen channel kanaaf haaraa taatan subscribe godhuun akkasumas iddoo bell notification kana yoo bantan viidiyoon an gadhiisu kallattumaan hunda dura akka isin qaqqabdu godha. Viidiyoo arraa wajjin turtii gaarii isiniin jecha yaadas ta'ee gaafii yoo qabaattan komentii irratti na barreessuu hin dagatinaa isin jaa. Viidicha wajjin turtii gaarii. Okay guys, baga nagaan deebitan jecha arra jalqaboonni ilaallu viidiyoo akkaataa karaa sirrii ta'een dogoggora tokko malee view hedduu argachuudhaaf karaa sirrii ta'een akkamitti TikTok irratti akka ol baafnu ilaalla. Viidiyoo kana hanga dhumaa daawwadhaan afeerraa koota. Viidiyoo ol baasuudhaaf jalqaba TikTok aappii keenya banna. Chaanaalii banachuu qabna jechuudha. Chaanaalii akkatti banatamu viidiyoo yeroo darbee keessatti isin agarsiiseetiin jira jechuudha. Erga TikTok keenya bannee haala kanaan nu fida. Amma viidiyoo ol baasuuf iddoo plus yookaan iddoo tana tu'ina. Erga iddoo yookaan plus tu'inee haala kanaan nu fida. Haala sadeen kana nu fida. Lamaan kana jechuudha. Diimaa fi upload kana. Diimaa jechuun akkasumatti viidiyoo dalaguuf kaameraa fuulduraatiin jechuudha. Uploadiin ammoo viidiyoo editee ol baasuuf an ammoo iddoo upload jettu kana cuqqaasiteen isin agarsiisa jechuudha. Viidiyoo ol baasee akkaataa karaa sirriitiin ol baasan iddoo upload jettu kana nin filadha jechuudha. Amma ergaan iddoo upload jettu tana filadhee amma viidiyoo kiyya kan editee nin filadha jechuudha. Viidiyoo jechuun KineMaster fayyadamee takka ammoo waan adda addaa fayyadamee kan edit godhe jechuudha. Ergaan viidiyoo kana filadhee kunoo iddoo next nin cuqqaasa jechuudha. Haala kanaan na fidaa muruu yoon fedhe ammoo irraachi muruu karaa lamaan kanaan nin danda'a jechuudha. Viidiyoo kana waa hin muru waan ta'eef isin yoo barbaadan ni murtanii. Haala kanaan iddoo next yeroon ta'u haala kanaan na fidaa asirratti jechuudha barnoonni biraa jechuudha. Karaan gubbaa filter kun kan nu fayyadu kararra jijjiiruuf jechuudha. Filter jechuun kunoo kan amma agartan kana kan jala ammoo voicing ammoo sagalee jijjiiruu fi soundiin ammoo itti dabaluuf jechuudha. Sagalee asumarratti kan amma lammaffaa ammoo qubeen aan kan agartan kun ammoo as gubbatti viidiyoo gubbatti barreessuuf kan lammaffaa sadaffaa ammoo muuzikiidha. Muuzikuun faayidaa hedduu qaba. Muuzikii kana yoo filattan viidiyoo keessan irratti muuzikii firii ta'e yookaan bilisaan aad godhuuf nu fayyada jechuudha. Muuziqaa kan barbaadan as keessatti kan viidiyoo keessan wajjin deemu upload irratti ol godhuu ni dandeessu jechuudha. Filattanii haala kanaan dila baay'ee dila haala kanaan filachuu ni dandeessu jechuudha. Ergan haala kanaan filadhee iddoo next nin cuqqaasa jechuudha. Amma wanti jabduun asitti jechuudha. Barnoonni jabaan nuti furachuu qabnu iddoo tana jechuudha. Describe the video kan jiru kanatti namoonni keenya hedduun hin barreessan jechuudha. Maaltu as galaa maalummaa viidiyichaati. Fakkeenyaaf amma an akkaataa upload viidiyoo TikTok irratti akkaataa itti godhan yoon barreessu taayitilii yookaan description kanatti akkana jeetiin barreessa. How to upload video on TikTok perfectly. Haala kanaan maalummaa viidiyoo kiyyaa jalqaba nin barreessaa jechuudha. Kan itti aanu ammoo waa'ee hashtagiti. Hashtag jechuun namoota hedduun waan san search yoo godhan viidiyoon keessan jalqaba irratti akka argamu godhuuf. Hashtagii godhuuf ammoo solluma yookaan ammoo iddoo hashtag jettu kana filannee barreeffama maalummaa viidichaa fakkeenyaaf amma waa'ee ooroo yoon barreessu yoon ol baasu ta'e ooroo hashtag ooroo nin godha. Kan jalqaba irratti naa dhufu nama hedduu nin filadha jechuudha. Ammas itiyoo TikTok nin godha fakkeenyaaf. Haala kanaan jalqaba irratti nama hedduu lakkoofsa kan qabu jechuun miliyoona hedduu kan lakkaa'amu nin filadha jechuudha. Haala kanaan hanga dandeenyu maalummaa viidiyoo keenya irra dhaabbannee kan barbaanne godhuu ni dandeenya. Katti aanu ammoo waa'ee friendii jechuudha. Add friend jechuun eemaraa kana goonee jechuudha. Eemaraa goonee namoota itti barbaadnu san fakkeenyaaf amma eemaraa sinaaf eemaraa namoota barbaadan nama beektan jechuudha. Cimoo kan duraan irratti hundaa'uudhaan eemaraa abaluu ati jennee jechuudha. Eemaraa kun bakka albu'aa haala kanaan goonuu dandeenya. Erga haala kanaan goone amma iddoo save viidiyoo kan jiru kana save to device kan jiru kana of goon maaliif nu fayyada? Viidiyoo namoonni garii viidiyoo kallattumaan dabarfatu malee hin ilaalan jechuudha. Akka namni ilaaluuf ammoo save to viidiyoo kana of irraa goota. Kan sadaffaa kaan ammoo draft and post. Draft jechuun viidiyoo
namoota public godhe bira qabne barbaannetti public godhuuf nu fayyada. Postiin ammoo ammumatti yookaan sa'a amma barbaanne kanatti post godhuuf akka nu fayyadu nu agarsiisa jechuudha. Amma mee fakkeenyaaf an post godheetiin isin agarsiisa jechuudha. Wantoonni asirratti hubachuu qabnu sa'aan nuti viidiyoo gadhiifnu asirraa eegalee hanga maghriibaa Itoophiyaa keessatti jechuudha. Maghriibarraa eegalee hanga ishaa jidduutti viidiyoo sirriitti ol baasuu ni dandeenya jechuudha. Mee an post godhee yeroon isin agarsiisu kunoo viidiyoon kiyya haala kanaan upload naa ta'ee jira jechuudha. Karaa sirrii ta'een hedduu argachuuf nu fayyada. Viidiyoo kanarraa akka gammaddan abdiin qaba. Yoo isin tole like godhuun yaada keessan koomentii jalatti naa qooda. Warreen haala ta'an immoo subscribe daawwataniif galatooma. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's